warra mootummaa kana keessa hojjetan yaa ilmaan Oromoo waa'ee dubbiin waa'ee Jawaarii miti, dubbiin waa'ee Hamzaatii miti, waa'ee Baqqalaatii miti, waa'ee Shuggut Galataatii miti, waa'ee Abdii Raggaataatii miti. Dubbiin amma gadi taa'aati of ilaala. Yeroon amma isin itti gatetanii of ilaaltan kun amma sirna akkamtu ijaaramaa jira. Sirna akkamtu ijaaramaa jira. Yeroo ammaa sirni leellifamaa jiru eenyu kamataa ol qabatee matarra nu deemaa jiru. Qabsoon Oromoon waggaa 150 olitti qabsaa'ee sirna nafxanyaa Oromoon ofirraa buufte akkamitti jira? Finfinnee keessa Oromoon akkamitti jiraachaa jirti? Namtichi har'a inni tarii Jawaar aangoo maali? Okay, mee garasitti illee fudhadha. Jawaar haayidamu. You think namtichi Lammaa Magarsaa nama aangoo kanatti isa fideef hin ta'in kana warra mootummaa keessa hojjetuuf dhama. Namtichi Lammaa Magarsaa qushaashaa keessaa Abiyyiin fuudhee Abiyyi darbame kanami tokko hin beekne namticha dannatti wayyaanee kan insadhaan namticha OMN ugguraa ture. Namticha saatalaayitii namticha bilbila Oromoo basaasee hidhaatti guurisaa ture wayyaaniin itti fayyadamtee darbite. Lammaa lafaa fuudhee ol fide namticha Lammaa Magarsaa gane. Namticha Xayyibaa Hasan gane. Namticha seenaa calii calanqoo barnoota keessaa balleesse. Namticha Jawaar Muhammad hidhe. Namticha qabsaa'ota Oromoo hidhatti guuree dararaa jiru. Namticha ibin amma haga nafxanyaa hunda Oromiyaa irratti shuumu. Namticha akka sareetti tiriitu isin godhaa jiru. Namticha isin walgahii irratti iyyuu yaada keessan dubbachuu hin dandeenye yoo dubbattan namticha isin qoratu. Namtichi kun yuutinki akka kaansariiti. Kaansariin jalqaba quba kana si qaba. Ol siqa gara harkaa, gara gurmuu ol siqa gara xiqilee. Namtichi kun kaansariiti. Yuutink Lammaa Magarsaa aree, Xayyibaa aree, Jawaar Faahid bor isin dhiisa jettanii yaaddanii nama Oromummaa iyyuu qabu. Nu dhiisa jettanii akkamiin yaaddan? Lammaa Magarsaa akka isin jaalattan, akka isin kabajaa guddaa qabdaniif hin beekne akka isin cunqurfamtanii jirtan. Uummata keessanii faana deebi'aa. Uummata keessan faana deebi'aa jechuun akkam? Uummata keessanitti hin dhukaasinaa, hin ajjeesinaa, waraana ajajanii. Gara uummataa deebi'aa. Hin beeka hin ulfaataaf haadhuma kaatee mootummaa morma jechuu hin dandeessu. Keessan gargaari qeerroo. Qabsoo Oromoo gargaari keessan. Uummanni borragaa sii baha. Wanni dhumarratti an dhaamuu barbaadu. Opiidiyoo waggaa 27 ilmaan Oromoo fixaa turte. Opiidiyoo Oromoo kaan hidhaa kaan ajjeesaa baate. Uummanni Oromoo jarri tun tarii haala itti Oromoo gargaartu dhabde gabrummaatu godhe jedhee dhiifama isinii godhee ture. Tun lammata hin jiraatu. Qabsoon ammaa qabsoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti kana hubadhaa jala sararaati. Mootummaa kufu jiru kana faana uummata keenya hin ajjeesinaa. Uummata keenya hin hidhaa. Yoo dadhabdan bar namni yeroo gubbarraa itti dhufee hooggantoonni sabboontonni hedduu jira. Yeroo gubbarraa nafxanyaan mootummaan nafxanyaa gadi bilbilee qeeroo akkasii hidhaa nama akkasii ajjeesaa jedhuuf abboo ebeluu san barbaadu jiraniiti haalarraa gore waan guddaadha. Bor uummanni ragaa sii baha. Garuu amma booda dhiifamni wanni jedhamu hin jiru. Dhiifama wanni jedhamu amma booda hin jiru. Kana jala sassaaraa hubadha. Dhumarratti wanni an kaasu fedhu abdish waan kana waan sirrii malee kaasu fedhu. Shimallis Abdiisaa akka inni jechuun namtichi cunqurre jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Abiyyi dabalatee. Qabsooma uummatuma Oromoo kanayyuu haalli isaanii ilaalna. Umrii isaanii guutuu waan ergamtuu turaniif waan diinaaf ergamanii uummata Oromoo fixaa turaniifi qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiru akkuma kalee wayyaaniin jechaa turte. Ergamtuu Shaabiyaa, ergamtuu Abaa'oo, ergamtuu maalii akka wayyaaniin jechaa turte. Uummata Oromoo kana hubachuurra wanni isin gootan sirriidhaa
gara ummad lal wabar lal burjaajoftee jechuun waan ummaan dubbattu harkaa baddeerti. Tuftimmaan isaan ummata Oromootiif qabanuu nama ajaa'iba. Ummata mirga isaa gaafatu TPLFittu ajandaa harka kaa'ee jedhan. Ummata Oromoo hagana mara daamfii godhan. Ammallee Baqqalaa Garbaa fa'aan jedha, Jawaar Mohaammed fa'aan jedha, Abdii Raggaasaa fa'aan jedha. Ergamtoota TPLF fardoota TPLF hiine jedha. Fardi TPLF waggaa 27 TPLF jara yaabbattee Oromoo fixaa hin baane. Ammuma dheengadduma tana Abiyyi abbootii amantaa maanguddoo abbootii gadaa kadhatee Maqaletti ergee Dabratsiyoon lukarra jigee kadhateen eenyu ka TPLFitti deemee kadhateen TPLF isin didde malee Abiyyi miidiyaarra bahee Dabratsiyoonii kiyya deeggaraa jechaa hin jiru bobbaaqicha jechuudha. Kana dhiifama naa godhaa jechaa an fayyadamu namicha sodaattu jechuudha. Dandeettii wayii hin qabne. TPLF ammallee jaarsummaa gara Maqalee erganii jiran. Fardi TPLF jarri ammallee meentaalitii ergamtuu sammuu ergamtuu waan qabaniif uummata Oromoos suffii qabaniif irraa kan ka'e qabsooma uummanni godhu kanayyuu TPLF harka kaa'ee jechuuf yaalatti ka deemanii wanni an asirratti siif gabaabsu uummanni biyya alaa qabsoo cimsee itti muddaatti jira. Shilingiin diimtuun akka Abiyyiif hin kennamneef qabsoo teenna itti jirra. Uummanni Oromoo wanni nuti beeku qabnu amma dhaamsa dhumaati. Abbaan fedhe amma mootummaan nafxanyaa kun ajandaa guyyarraa nu harka kaa'u barbaada. Ajandaa waa'ee amma Oromoo cabsuuf akka waan Oromoon amantii wallolee waan hedduu qabeenya ummataallee ofii isaatii gube ummata ofii ilaal waan shamannee keessatti hin beekna. Waan jimma ta'e hin beekna hundi kennayyuu. Kanaaf ajandaa bilxiginnaa nuu kennitu kamiirraayyuu haa fagaannu. Fookasiin kenna qabsoo kanarratti haa ta'u akka nuti qabsoo kanarraa fuula fudhannu mootummaan kun ajandaa hedduu nu harka kaa'uuf yaalii godhee harkatti fayyadamaa jirra. Yaa uummata Oromoo nu hacaaluu eenyu akka ajjeese hin beekne. Sina nafxanyaatu ajjeesa. Kun gaafin hin barbaachisu namticha Abiyyi reeffa isaatiif jedhee Oromoo wal dhabe. Namticha Abiyyi siidaa hojjechiifate. Namticha Abiyyi yatakabbara nugus nama kabajamaa jedhee matarra baatee deemuun namticha Abiyyi Oromoo miliyoona 50 wal dhabuuf kukkutatee siidaa isaa ijaaree hacaaluun jalaaqee kan kun hin barbaachisu wannaan bira ajjecha isaatirratti illee diraamaa hedduu hojjecha uummanni Oromoo kan hin beeka. Kun ajandaa nuuf ta'uu hin qabu yaa uummata Oromoo dhaamsi kiyya kaadhuma poolisii Oromiyaa yaa poolisii Oromiyaa yaa akkuma bara kuma warri haaromni humna addaa kaamma leenjifamtanilleen uummata keessan hin ajjeesina. Uummata keessan hin fixina. Isinis ilmaan hiyyeessaati waan takka hin qabdan rakkinatu itti isin galche hin beekne. Uummata keessan hin ajjeesina. Uummata faana gora. Yoo rakkina jiru hundayyuu waan kee jirtan gara qabsaa'otaa gara miidiyaa as erga. Uummata keessan bira dhaabadha. Rabbi jira uummata keessan hin ajjeesina uummata kana. Hin ajjeesina uummata kana keessa jiraattanii. Iddoo hedduutti tarkaanfii isin fudhachaa jirtan akka isin uummata waliin jirtan quba qabdu. Akka ammoo hooggansa quuqama qabullee isinirraa kaasanii nama nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu hunda isinirra kaa jiran quba qabdu. Keessatti uummata keessan bira dhaabadha. Burummanni keessan ragaa isinii bahaati. Uummata ajjeesina Oromoo bira dhaabadha. Ajandaan kamuu Oromoof ajandaa ta'uu hin danda'u yeroo ammaa kanatti hacaaluu eenyu akka ajjeesee hin beekna. Fokas wanni nuti gochuu qabnu wanti bineensa guddicha haga ofirraa akka kaafnu dhimma da'oo keessaa dhimma xixiqqoo lafaa hin kaafnu. Kanaaf diina guddicha ofirraa buqqisuu irratti haa xiyyeeffannu jedha. Injifannoon uummata Oromooti.